raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Kamisa Amajjii bultii 16 bara 2020ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo babaarottoolee kan isa yooyifatee fi kurfii keenya guyyaa har'aa kan isiniif dhiyeessu anateekii dhugaa saatii anaa dhufu jedhee dhiyaadha. Mootummaan koloneeffataan Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamu bara kolonii Oromiyaa irra bubbulchuun gidiraa gabrummaa Oromoo irra tursuun qabeenya Oromoo saamuuf hidhaa fi ajjeechaa julmaan Oromoota egeree Oromoof Oromiyaaf abdii ta'an irratti raawwataa kan tureef ammas kan jiru torbee lamaan kan ammoo shiroota garaagaraa diriirsuun Oromoo wal haasisaa jiraatuun dhaga'ameeti jira. Haaluma kanaan erga torbee lamaan kana as Oromoota gosa Karrayyuu Hituu fi Arsii walitti diduun qabeenyaaf lubbuu Oromootaa gaaga'aa jiru. Nus shira kanaan miidhaa qaqqabee fi haala Oromoonni ba'aatuu lamaa hona booset fantaallee fi honoota kana fakkaatan keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo walitti qabannee fi ajjeechaa lixa Oromiyaa Maccaa hona mana sibuu fi gimbii keessatti torbee kana raayyaa ittisa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan Oromoota irratti raawwatee fi ariisaa dhaanichaaf ajjeechaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa irratti raawwataa jirus kan barataa Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa tokkorraa odeeffannee qabannee dhiyaanneeti jirra. Odeeffannoo walitti qabanne kana guutuusaa dhaggeeffatuuf turtiin keessan agadhuma sagantaa keenyaatti nu faana haa ta'uuf isin hawwataa ammas dudumaan haala barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaadhaa torbee kana keessa jiran kan barataa Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaarraa odeeffanne isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha. Hello, attam fayyumaa. Nagaa rooti. Nagaa galata waaqaa. Ani xiqqi dhugaa isaan jedhama raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan si bilbilaa. Egaa akkuma waliin quba qabnu torbee darbee Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti dhumaatee Oromoota lixa Oromiyaa fi Gujiif Booranaa kana mormitanii yeroo hiriira baatan barattootni toora 12 olii rasaasaan madaanii hospitaala seenuu tokko ajjeefamuu kana dhageenyee Oromoo dhageessifnee turre arras barattoota Oromoo filanii ari'anii ka jedhutu jira warri aftanis immoo akka malee singoolaa jiruu jedhu isa kanan sirraa odeeffachuuf jedhe haala maalii keessa jirtu amma barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaadhaa? Haalli jiru dhuguma waan sodaachaadha. Tole. Barattoota nama 12 gibbii keessa gaggeessaniiru. Arra. Engadda maqaan isaanii bahee ture. Tole. Kun amma immoo galgala kana bararaa kurbanii gibbiidhaa baasaniiru. Kamisa irraa kana jechuudha. Galgala kana amma dhufanii baasan. Amma barattoota warra lakkoofsaan 12 ta'an warra liistiin maqaa isaanii akka isaan ari'amanii engadda ba'ee jettu kiyaa tokko warra baasanii. Inkoodha engadda bahee tureen. Hayyee. Amma haalli jiru baay'ee sodaachisaadha. Uummatni magaalaa keessa qeerroo gurmeessanii fidanii. Tole. Akkasiin hawaasa gudiidhaa fi ijoollee Wallaggaa sobee walitti bu'anii qindeessanii walitti buusaa. Osoodhuma ijoolleen barattootni naannoo Wallaggaa irraati dhufanii achitti barachaa jiranii fi hawaasni Oromoo qeerroof qarreen Oromoo Gujii ka Bulee Horaa keessa jiran walitti hin bu'initti walitti bu'an jedhanitti jaarsummaa dubbatu. Sobanii akkasiin hawaasa naannoo irraa kakaasanii. Hayyee. Ijoollee Wallaggaa Yuunivarsiitii keenya balleessite cuftee deemuudhaaf jedhanii uummata irratti ijaaranii akkasiin walitti buusaa jechuudha. Qeerroo fi jaarsolii isaan fidan kun
warruma isaan ijaaranidha moo dhugumatti wanti kun ta'eera jedhaniiti kan isaan dhufanii hoo maal jechaa jiru mooraa keessatti qaamni warra kana yaamee mooraa keessatti walitti qabee jiru hoo eenyu? Qaamni waamee jiru dooktarri maqaa. Bulchaan yuunivarsiitichaa jechuudha. Isaanuma waame. Tole. Gurmaanii as keessatti haaluma gibbii nageenya tola ooltummaa jedhanii. Ayyee. Ulee baasee deemanii akkasiin galgala aayidii jedhanii oddoo meeqatti gaafatamtaa doormii irraa ijoolleen gujii dhufanii akkasiin si jeequu bakka baay'ee sodaachisaadha haalli keessa jiru. Ijoollee gujii kan jettu qeerroomaaf qarree Oromoodhaa gujii dallaa galchaniitu isaantu akka poolisiitti aayidii jedhee ijoolleen mogoolaa. Ijoolleen achiimoo wajjin baratanii. Barataa amasuma kan isaanii keessa baajii wanta jedhamu jira mormatti fannifatanii itti rameera. Hawaasa qotee bulaa baadiyyaa irraa fidanii cal jiranii akkasitti gibbii keessa deemsanii nu doorsisaa jiru. Amma gaa warri kun warra hubannoo hin qabneedha waan isin keessa jirtan shiruma isaan uumaniin dhugaatti fakkaachuu danda'a. Ijoolleen Oromoo qeerroof qarreen Oromoo yuunivarsiitii Bulee Horaa keessa jiran isa kana maal jechaa jiru? Warra kana gorsuu iyyaallee isinii waliinoo hin haasofne? Gorsuu iyyalamee jira amma danda'ametti taasisamee jira. Tole. Ijoollee isaanii tokko lamaan haasofsiifne kanan dura samarii gaafa galle leenjii kennamee fi akkasiin wanti kun akka xurumatti qindaa'ee godhamee ture kanaan dura leenjiin kennamee hawaasa hunduma barsiifamee jira inni nutti malee. Jalqabumatti dursanii itti qophaa'an jechuudha gaamma shiraanii Oromoo irratti duulsisuufi. Dursanii nu irratti qophaa'aniidha shiruma jalqaboo qindaa'e ture jechuudha. Meeshaa torbee darbeetti ni musi deebisaa torbee darbe barataa meeqa karasaasaa rukutamee kan ajjeefame meeqaa warri rukutaman eessa jiru amma? Barataan nama ja'a dha'ame. Rasaasaan. Tole. Tokko lubbuun isaa wareegamee inni gara keetti galeera. Hayyee. Kaan immoo madoo ta'anii jiru isaan immoo hawaasa deemaniiru. Egaati Haramaayyaati ijoollee gara lixa Oromiyaa Maccaatti dhufte kana filaniitu ari'anii ijoolleen 89 Finfinnee keessatti rakkachaa jiru. Yeroo darbes immoo hawaasaatti mucaan rukutameera simbirattis immoo mucaan rukutamee ajjeefame forri madaanis immoo ijoolleedhuma Oromoo lixa Oromiyaa Maccaa kana ta'uutu himamaa jira. Warri ari'aman lakkoofsaan 12 ta'an maqaan isaanii ba'ee dheengaddati jettu kunoo ijoolleedhuma Wallaggaati moo barattoonni Oromoo kutaa kan biraa keessa jiru inni har'a ari'ame hoo eenyu? Ari'ame hundi isaanii ijoollee Wallaggaati namni 12. Inni har'aa kunoo? Inni har'aa warruma dheengadda ba'ame sanatu akka inni gibbiidhaa ba'u gochaa jiru. Amma baruuf barsiisuun gaggeeffamaa jira yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti yoo gaggeeffamaa jiru ta'oo maalirra jirtu maaliif ta'amaa jira? Amma baruuf barsiisuun gaggeeffamaa jiru barnootis qomee jira. Ijoollee namni kilaasii ammaaf galaan jiru garuu warri barsootatu warri bilookii gochuu qabanii doorsisaan isayyuu humnaanii qabxii keessa maaloo goonaa effisiitti laannanii doorsisanii mageessaa jiru. Eenyutu effisiitti laanna jedha barsiiftotatu ijaaramee jira moo bulchiinsa yuunivarsiitiiti? Bulchiinsa yuunivarsiitiiti. Ayyee. Gaafa qaamaan namni barsoota haasofsiifnu nuyi wallaggummaa keenyatti doorsifamaa jirra. Ittari'afamaa jirra waan goonuu hin qabneeranii boonii nutti himatan. Amma barattootarrayyuu darbee barsiiftota yuunivarsiitii Bulee Horaadhaa Oromoota dhalootaan naannoo Maccaa yookaan Wallaggaa ta'an iyyuu doorsisaa jiruudha yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti kan itti naan jettu. Kan barataa sun ta'anii yuunivarsiitii keessatti barsoonni mataan isaanii wallaggummaatiin doorsifamaa jiru. Tokko lama qaamaan dhannee haasofsiifnaan haala jiru hunduma isaanii kaasanii innis waan goonuu hin qabnu kunoo akkasiin dhiiga dhangalee akkamittiin akka tarkaanfannee barnoota dhannaa kilaa qormaata akkamittiin furannannaan anaafis biddeen kootiif maal jireen dhiisee deemuu danda'an innis doorsifamaa jirraa waan goonuu hin qabnu eenyu kaasan. Gujiin Wallaggi Booranni waggaa tokko guutuu ol duukaa dhumaa ture. Ammas immoo konyaa Gujii Baakeettis lixaa keessattis akkuma Oromoota Wallaggaa fixaa jiran kanatti raayyaan ittisa biyyaa jedhan kunii fi poolisiin Oromoota Gujii obbaasaa jira. Baadiyyaaf magaalaa osoo hin bifne barbadeessaa jira. Isa kana quba hin qabu Oromoon Gujiidhaa kan magaalaa Bulee Horaa keessa jiru Wallaggasu akkuma isaanii miidhamaa jira. Akkamittiin maalirraa kaaniiti kan isaan ijoollee lixaa kana qooduu danda'ani? Kun amma warruma barsiifameedha moo qaama hawaasaa bal'aatu keessatti hirmaataa jira? Qaamni hawaasaa hundatu hin ta'in namni quuqama qabu jira. Mucaan Gujii ta'e tokko barataan tokko hiriiraa bahee namni wajjin miidhamee jiran hojii ijoollee Wallaggaa wajjin. Tole. Garuu hawaasi bal'aan keessaa wanta itti fe'an haaluma jiru kan hunda isaatti fe'anii jiru jechuudha. Barattoonni Oromoo Gujiidhaa kan dammaqiinsa qaban kan dhumaatii Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffatan barattootuma Oromoodhaa lixa Oromiyaatti dhufan waliin hidhamaa jiru si waliin falmataa jiru jechuudha lumaa galatti.
Inni sun ijoollee muraasa malee namni badaas hin jiru. Tole. Nama yartoon nama qeerroo bilisummaa Oromoo warra ta'an qofa malee amma kanas wanti akkasuma baay'atee hin jiru. Tole. Kun ola ammaatti amma kan fiila kun ola wanta argaa jiru kun ijoollee lama sadii dhaabbatanii jiranii kun karaa marraa dhufee daa'imni kun doorsisaa irraa kan dhaabbattee yaadaman. Eenyummaa kan doorsisu qaama hawaasaa isaan ijaaran moo poolisiidha? Poolisiin qaama hawaasaa isaan ijaaran. Yuunivarsiitii seenanii jechuudha. Dhugaadhumatti guddoo nama gaddisiisa tarii wanti kaasuu barbaaddu kan isin gaafatee yoo jiraatetti dabaliiti kanarraa xumurree fuulduras yoon si argadhe sitti deebi'een immoo si odeeffadhe haala isin keessa jirtan uummata Oromoo dhageessisaa. Tole haalli jiru baay'ee jidduu sagaleen akka qilleensa adda addaa sagalee kana hawaasa maratti akka nuyi dhageessisanii ijoollee barattoota Oromoo kun tokko ta'anii akka isaan wal qabatanii gama jiru hundumti tokko ta'ee yaada jiru irratti walii galee akka booddee irratti hojjetamu ta'utti akka hojjetamu jireenyaaf dadhabne. Kan amma dhageessan kun haala barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaadhaa keessa jiran kan barataa Oromoo tokkorraa odeeffannee isin dhageessifneedha. Akkuma afaan barataa kanarraa dhageessan gama tokkoon bulchiinsi yuunivarsiitichaa fi qaamonni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa mooraa sana keessa jiran barattoota Oromoodhaa kan kutaa tokko takkaa'uu kan lixa Oromiyaa maccaa irratti xiyyeeffatuudhaan kaan ajjeesanii kaanis rasaasaan waadanii kan Obsaalatti argaman ta'uu fi barattoonni lakkoofsaan 12 ta'an ammoo guutummaan guutuutti barnootarraa ari'amuu isaaniiti kan barataan Oromoo kun kaase. Kan guddoo nama gaddisiisu ammoo uummata Oromoo kan hubannoo siyaasaadhaa hin qabne moossanii barataa Oromoo irratti duulchisaa jiraatu haa ta'u malee barattoonni Oromoodhaa kan gosaan gujii ta'anii fi hubannoo siyaasaadhaa qaban barattoota Oromoo kutaa Oromoodhaa kan biraa irraa dhufanitti barataa jiran tumsanii waliin miidhamaa falmataa kan jiran ta'uu isaati kan barataan Oromoo kun kaase. Kanatti aansuudhaan ammoo haala Oromoonni ba'aatuu lamaa ona Fantaallee Boosetti fi onoota kan biraa keessa jiran shira isaan gidduutti ergamtoonni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaadhaa uumaniin wal waraansa eegalee jiru. Gaaga'ama lubbuu namaa fi qabeenyaa mudatee fi haga ammaattis mudataa jiru ilaalchifne kan Oromticha gamasiirraa odeeffanne isin dhageessifnaa. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda isiniif dhiyaataa itti dhiyaadha. Egaa akkuma waliin quba qabnu torbee lama dura gara Fantaallee kana Boosetti kanatti uummata Oromoodhaa kan Karrayyuuf ituu walitti buusanii turani. Sanas ammoo hawaasni Oromoodhaa kan naannoo sanaa jaarummaadhaan dubbii sana fuluutu dhaga'amaa ture nus gabaasnee turre. Amma immoo kan dhaga'amaa jiru Arsiidha ituuf Karrayyuu walitti buusanii jedhu. Meesuma jalqabaa irraa ka'ii kan ammaa kana maaltu dhalatee tamitti walitti buusan isa kana uummata Oromoof ibsi. Waan dhalate silaa miidhamaa jiru uummata keenya jidduutti gaafa durallee uummata Karrayyuu fi ituu jechuudhaan qaamni diinuma jenna afaan kanaan diina malee humaa waan biraa waan jennu hin qabnu walitti buuse ilaagaa namni duraanumayyuu uummata bal'aa kana dhiise obboleeyyan lameenillee wal mufachuu fi waan walitti bu'uun inuma jiraata. Kana bifa siyaasatiin keessa babal'isan beektee wanni kun siyaasa duuba jira. Siyaasa walitti naqanii durillee yeroo wallabu hin furata akka itti furatu hin beekaa. Jaarsonni seera fi seera beekanii seerumaa waan kana sirreeffatanii furan. Amma haayituu kunillee wallabbiin bara kanaa kun bifa jijjiirrate guutumaa guututti waan bifa jijjiirrate wayiiti waan hamaa wayiitu duuba jira. Haa ta'uuti akka godhanii hin qabbanaa'e nutillee karaa keenyan iyyinee uummata Oromoodhaa haa obootu lamaa kanarraa gara Arsii kanarraa akka jaarsotatti Oromoon bakka hedduudha. Kutaalee Oromoo hedduu keessaa namni itti dirmatee iyyintillee iyyinee kallattii hundaanu dirmatanii furmaata bareedaa wayii buusanii turanii. Guutummatti illee lafa qabatus baate. Akkanaan ijoolleen. Karrayyuuti jechuun ka jalqabaati kun amma. Kun ka jalqabaatiin gaggabaabsee wallumatti hidhata waan ta'eef. Akkanaan nuti illee gargaarreetti manguddooleen Oromoodhaa bakka biraatii achi dhaqanii waan kana sirreessanii qeerroo lafasanii karaa ituus karaa Karrayyuutis silaa gaama akkuma gaajechaaf maqaa dhoonna malee uummata kana addaan hin beektu akka itti Karrayyuutu ka ituu hin beektu karaa kanaan ijoolleen qeerroo tunis manguddoo gargaartee iitee uummata kana walitti baaftee tartiiba qabatee qabbanaa'ee bifa ajaa'ibaatiin amma uummanni illee horii duraan walirraa saamellee dogongoraa waan wal godhe kan hundaaf walitti bu'ee tartiibuma araara aadaa Oromoo saniin akkaataa sirna gadaa saniin fixachuuf tartiiba kanarra jiranii jechuudha. Isaanii kanarra jiru amma addaa takka dhalattee jechuudha. Hafuurri addaa tokko osuma dadhageenyu bifa addaatiin gadi baate ammaan tana. Taa gadi baate tun amma taa Karrayyuu fi Arsii. Olola wayitu deemaa ture beettee nutilleen hordofaatuma turre waan kana jala buunee maal godhan sitti fakkaate. Karrayyuudhaan ituun lafa sirraa fudhatee durii araddaan tun tan teetii ituun lafa sirraa fudhatee maa callistaa jira. Akkanaan propagaandaa wayii qopheessanii beettee
ituun lafa kanarratti gadaa dhaabbachuu fi durii gadaan jalaa badee waan tureef ammaan tana lafa kanarratti bokkuu magarsuu fi ituun immoo kallattii saniin qawwee qabatee duulee jira karrayyuu ufeegaa. Ituun har'a azuuzii haganaa guutee jira kallattii haganaatiin seenaa jira. Propagaandaa takka uummata kana keessatti hin dhalatin wayii kanama barateen qindaa'e wayiitiin akkanaan uummata kana irratti wani hanga sadarkaa lubbuudhaan wal dha'uurra ga'e. Hayyee. Amma gaa Arsii fi Karrayyuu illee walitti naqu kun ammas maal jaasitti fakkaate ololli isaa ammallee Karrayyuun lafa sirraa fudhatuu fi Arsii ol ka'i maaliif calliftee teessa duraan illee Karrayyuun lafa tantee gubbaa taa'aa ture daangaa kan kee keessa seenee taa'aa jira ammallee ol kaatee falmachuu qabda ammallee lafti tun taa obootii fi ta Karrayyuuti Arsiin asirraa humaan qabdu propagaandaa akkanaa kana Arsiidhaan akkana jedhama Karrayyuudhaan ammoo Arsiin sitti duulee jira. Arsiin sirratti waa leenjisaa jira. Ololoota akkanaa kana uummata jidduu deema gartee uummanni baratiin kuni qabbanaayaan akkasitti taa'u kuni hoggaa ololli akkanaa kun FB irrattis garaa keessatti gadi baba'u gadi ba'eetuma baasee wal'ee jechuudha. Halee gaafa ammajii 15 walitti dhukaasanii turanii akka rabbiitii waan addaan nama nagaan deebise amma haala kana jira ammallee wal dura keessaa eenyutu dhugaa qabaa fi eenyutu dhugaa hin qabneen beekamu garuu ka duuba jiru diinaa jechuudha. Ayyeegaa kallattii hundaanuu lafti Oromoo saamamaa jira. Isa diinni saame sanatti tokkummaan deeffatuu malee silaa Oromoon lafa obboleessa isaa lafa Oromoo irratti silaa olaadhuu fi dhiiga ol dhangalaasuu hin qabne dhugaadhumatti kun nama gaddisiisaa. Kallattiidhumaan immoo akka shirri keessa jirus hin beekama. Mee ati akka dhaamsaatti Oromoo guutuuf maal dhaamta silaa har'a Oromoon walitti bu'uu malee moo diina? Isa kanaan dura isa godheerraa waan biraa isa godhuu fi itti imaammatee itti amuummataa jiru kanatti karoorfatee tokkummaan itti deemuutu silaa furmaata ta'a. Mee kanarratti maal jettaa dhaamsolii galaattamii qabdu Oromoo guutuufu? Waan nama gaddisiisu maal jennaan nuti waraana bilisummaa Oromooti lubbuu teenya jijjiirraan qabne itti kafalleeti uummata Oromoo kana. Har'a uummanni Oromoodha jedhee hin dhaaddatu har'a waa'ee tokkummaa fa'aa waa'ee akkamitti diina kanarra aanna dubbata malee har'a ati Oromoodha jedhanii namatti himuun saala qaanii guddaadha. Nutilleen kaleena uummata kan hundaa ati Arsii jennetti hin dhiyaanne nuti daanduma gootonni keenya kakalee Magarsaa Bariifaan Guutamaa Hawaasfaan Elemoo Qilxuufaan Baaroo Tumsaafaan daanduma isaanii sanirra deemneeti nutilleen Oromummaa isaanii ka itti himnu ka waa'ee dhimma Oromootiif kakaafnulleen Arsii jennee kanatti hin dhufnu Karrayyuu jennee kanatti hin dhufnu Ituu jennee kanatti hin dhufnu agarte Oromoo jennee katti dhufnu nuti odoo nuti waraanni bilisummaa Oromolleen bifa ifaa ta'een keessa sostoonuu maqaa Oromummaatiin uummata kana jaarree keessa yaanu uummanni kun harka diinatiin dogongoree akkanatti wal dha'uun qaanidha. Gama tokkoon ammoo uummanni kun diina tarsiimuu qaba. Habashaan kallattii hundaan itti duulee Arsiin Gobbaan Amaara ni daangessa. Karrayyuun Amaara ni daangessa. Tuulamni Amaara ni daangessa. Kun Ituu fi Karrayyuu silaa addaan beettee akka itti himtuuyyuu qabdu beettee uffataan tokko, maqaan tokko, aadan tokko Oromoodha. Oromoon akkuma qubsumatti illee aadan haga tokko wanni isa wal fakkeessu walitti dhigeenya ni jira. Ituu fi Karrayyuu amma kana itti addaan baaftee himuun baay'ee si rakkisa. Kanaafuu wanni kun safuudha. Alagaan nu qoblee jira. Gartee bifa hedduudhaani wanni kun ka dalagamaa ka jiru. Kalee diina komachaati turre. Mootummaa kana komanna ammaan sanallee mootummaa kana qofaa miti amma komatamuu qabu waggaati ilaalte. Qaamonni Oromoo maqaa dhaatanii kaleessa maqaa Oromootiin uummata kana keessa socho'aa turanillee hedduun hojii qabsoodhaa san ofirraa lakkisanii maqaa Oromummaatiin kalee dura deeman san dhiisanii gara dantaa deeganii diina kanatti hirkatanii har'a diinuma jennaan waan jennuun tokkollee hin qabnu. Namni har'a Oromoo walitti buusu guutummatti diina jedhama malee Oromoodha jechuun gonkumaayyuu hin danda'amu. Kanaafuu gochaan isin itti deemtan kunillee gochaa diinummaati. Baya uummata kana keessa isinillee uummanni Oromoodhaatis kan lafa kana jirus bakka biraa jirullee akka nu hubatu lafti tun lafa Oromooti. Dhugumatti hoo in hubatan ta'e lafti tun lafa Karrayyuu qofaa miti. Ta Ituu qofaas miti. Ta Arsii qofaas miti. Ta Tuulamaa qofaas miti. Ta Oromooti tun lafti. Inumaa uummata Oromoodhaa dhiisi alagaan irraa fayyadamaa jira. Lafa tana dhugumatti hoo dhuftee oduu qaaman nama ajjiru taatee ilaalte har'aa fayyadamaa jiru Habashoota alagaadha. Hunduu baadiyyaatti baheeti. Baadiyyaa keessatti lafa goggodduu fi gammoojjii keessatti kan wal ajjeesaa jiru. Baay'ee safuudha. Alagaan nu qoblee jira. Oromoon immoo gurri qabate. Waan manguddoon Oromoodhaa isiniin jettullee dhagayaa. Ufillee wal dhagayaa. Namni an Oromoodha jettanii Oromummaa keessanitti amantan wal dura dhaabbadhaa. Nullee gargaaraa. Nuti Oromummaadhaan isinitti dhiyaannu. Kanaafuu nullee gargaaraa nutillee tattaaffii goonu inuma goona. Kaleessallee manguddoo Oromoodhaa hedduu itti gadi jissinee akka haga sadarkaa karaalee miidiyaallee waan si ajaa'ibu diinni gidduu seenee manguddoo sanillee addaan bittinneessee si'a lammaffallee deebifnee manguddoo san jaarree haalota kan hundaa wal dhaga'uun gaariidha. Ta dabartee seenaa dabartee silaa waan goonuun qabnu kanurraa du'e hunda keenyarraa du'e. Ka Ituurraa du'e illeen Oromoorraa du'e. Ka Karrayyuurraa du'e illeen Oromoorraa du'e. Ka Arsiirraa du'e illeen Oromoorraa du'e.
Katuulama irraa du'e illee Oromoo irraa du'e kan itti dogongora wal ajjeemne illee hundi wanni haalodhaa wani mannu jirtu kaleessa illee haala keessa turre ni beekna achi fagoo nadha waan manguddoon ta'e nutti himte diinni kun waan nu godhaa ture bifa inni itti walitti nu buusee hanga har'aan sanatti hidda gadi jabeeffatee ammallee falmuudhaaf Oromoon tokkummaadhaan dura dhaabbachaa jiru seenaa fayyaaddadhaa goota hedduu itti dhabnee jirra ammallee goota hedduudha namni kalee nurraa du'e illee onni sun dhukkubaa kanaafuu yaa uummata keenya salphina kana keessaa nu ta'a qeerroon lafa tanalleen hayyuun lafa tana jirtulleen ka Oromummaan sitti dhagayamtu nuti waraanni bilisummaa Oromoodhaa kana isin hidhaamnaa jennaan. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu gama tokkoon barattoota Oromoo Yuunivarsiitii keessatti gosaa fi bakka dhalootaan addaan qoodanii ajjeesuu walirratti duulchisuu fi ari'aa akka jiran gama kabiraatiin ammoo Oromoo gosaan addaan qoodanii lafa Oromiyaa irratti wal aasisaa jiru. Dabalataan ammoo Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa Konyaa Gujii fi Booranaa irratti loltootaa fi poolisoota bobbaasuudhaan jiilmaan obbaasaadhaa jiran. Mee kanatti aansuudhaan ammoo haala Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaadhaa keessa jiran kan Oromticha lixa Oromiyaa Maccaa irraa gara giddu galeessaatti ol dhufee jiru tokkorraa odeeffanne isin dhageessifnaa itti dhiyaadhaa. Agaayyeen akka Oromoo tokkotti haala biyyi koof naannoon koo keessa oolu beekuun naaf dirqamatee man kokkorachaa laamamna koo. Haaluma kanaan Wallaggaa bakkoota adda addaatti waan jiran hiriyoottan koos firoottanis katamaa keessaa ba'uudhaan karaa bakka niita orkiin jirutti deemanii odeeffannoo adda addaa ol jijjiiramuudha. Haaluma kanaan wanti yeroo ammaa lixa Wallaggaatti ta'aa jiru baay'ee waan nama jibbisiisuu fi dhala namaa irratti waan taa'amee yaadamneedha. Gilbii jalatti ganda argamtu. Ijoollee konkolaachistoota ta'an baajaajii oofan nama 3 oboof nyaata geessitu oboo gargaartu jechuudhaan lubbuun isaanii darbee jira. Akkasumas magaalaa Mandii ganda Goofii bakka jedhamutti namoota waan tokko keessa hin jirre waraana oboo wajjin hidhata qabdu jechuudhaan achitti nama 3 ajjeesanii sirna awwaalcha isaaniillee akka namni irratti hin argamne gochuudhaan baay'ee wanta nama jibbisiisu wanta. Namni kamuu mootummaan kamillee lammii isaa irratti gochuu hin qabne mootummaan kun gochaa jira. Dhugaadhumatti baay'ee nama gaddisiisa dabalataan ammoo Oromooti Maccaadhaa yoo amma lubbuu isaanii baafachuuf gara lixaarraa kaanii gara magaalaa Finfinneetti deeman illee bakka adda addaatti konkolaataarraa buusanii ajjeesaa jiraatutu dhaga'ama. Yuunivarsiitii Haramayaa dabalatee yuunivarsiitii Hawaasaa akkasumas ammoo yuunivarsiitii Bulee Horaa keessaati ammoo barattoota Oromoodhaa kan dhalootaan lixa ta'an qofa filaniitu ari'aadha jiru. Ati barataa Oromoo akkatti turteen quba qabame isa kanarraa maal jettaa waa'ee akkasitti barataa Oromoo gargar qoodanii ari'aa jiraachuu kanarratti dhaamsa walii galaattanii qabdaa maalis gorsitaa barataa Oromoo hunda? Kanaan wanta ofii koorratti argeedha fi ani barataa mooraa Dirreedawaa Yuunivarsiitiidha. Haaluma rakkoo kanaatiin karaa biyyaatti illee sirriidhaan nuti achittis yuunivarsiitii kam keessattuu yuunivarsiitii miti. Bakka kamiyyuu Finfinnee handhuura Oromooti Oromiyaati jennu keessatti illee dhaloota Wallaggaa fi ijoollee karaa Wallaggaa irraa dhufan bifa addaatiin kallattii addaatiin ilaalamaa. Akkuma kana Nubiraatii Dirreedawaa Yuunivarsiitii barataan Naaree jedhu keessa ijoolleen baay'inaan jiran ijoollee Wallaggaati. Hiriyoota koo ijoolleen moggaa 5ffaa jiifii ta'an hedduu isaanii Yuunivarsiitii Haramaayyaa keessattis kan mudatu akka kanaa yeroo baqannee Finfinnee dhufnellee. Waan akka carraa ta'e buraayyumaa naannoo kattaa jedhamu bubbulee argeera. Achitti illee dhalataa Wallaggaa ta'uu kee dibiitiin ijoollee baay'ee fuffunaananii hidhaatti geggeessaa jiru. Akkasumas karaa sabbataa kanaaf qabatamaatti kan hin beeku ijoolleen hidhaman jiru. Finfinneef bakkoota yuunivarsiitii irraallee darbee karaa godinaatti illee bu'ee godinoota biyyan keessatti illee akka kanaa waan kun raawwatamaa jira. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu. Ajjeechaan ganna tokko olii fi loltootaaf poolisoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamaniin Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa takkaa'u konyaalee Wallaggaa 4 konyaa Gujii lamaaniif Booranaa irratti geggeeffamaa ture ammas akkaan jabaatee kan itti fufee jiru ta'uusaati. Haaluma kanaan guyyaa lamaan kana lixa Oromiyaa Maccaa Hona Marsibuu keessatti Oromoonni lakkoofsaan 3 ta'an ajjeefamanii awwaalcha dhoowwamuu dabalataanis achuma konyaa Wallagga lixaa Hona Gimbii keessattis Oromoonni ajjeefamuudhaan reeffi isaanii alatti darbatamuudha kan odeeffanneef kan Oromticha achirraa odeeffannes mirkaneesse. Egaan haala amtuu Oromoof Oromiyaa mudataa jiru kanatti furmaata godhuudhaaf uummanni Oromoodhaa tokkummaasaa
kan Oromummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo ganamaa kan kaayyoo walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoof mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaa dhaabbatuudha giddu galeessa godhatuun waan cufa keessattuu waltumsuudhaan falmaa itti fufuu waraana bilisummaa Oromoo woobootumsuu jabeeffatuu hidhachuu wal hidhachiisuun mootummaa kana ofirraa fonqolchuun biyya Oromoo koloneeffattoota mootota Abashaa jala jaarraa oliif turte walaboonfatanii biyya Oromoo walaba keessa mootummaa birmaduu dhaabbatuudhaan bilisummaa guutuun jiraatuuf tokkummaan falmaa keenyatti fufnuudhaan mataa sagantaa keenya guyyaa irratti kan obbaafnu Anaxiiqii Dhugaasaaf Gulaalaa Suur-Sagalee Mo'aa Buubaatii Humaan nama borii ni tolchinnaa.